Dhaamsa toltuu dhihaadhaa beekumsa horattu. Filannoon majlisaa filannoo biyyooleessaa booda yoo godhame rakkoo maal qaba? Musliimoonni tokko tokko filannoon majlisaa filannoo biyyooleessaa booda yoo ta'e rakkoon inni qabu maalii jechuudhaan hubachuudhaaf gaafatan. Garaa bal'atanii gaaromminaan akkanatti yaaduun aarsaa hangam akka nu kafalchiise yaadannoolee garagaraa kaafnee haalaallu. Fakkeenyi tokko bara 1987 rakkoon majlisaa furmaata haa argatu jechuudhaan bara 1986 keessaas himata garagaraa dhiheessuun itti fufe. Tole rakkoon qabu dura yaa'iin seera biyyattii raggaasisuudha nagayaan haa xumuramu jedhame. Onkololeessa 29 bara 1987 yaa'ichi xumuramee seerri biyyattiis raggaasifame. Yeroo muraasa booda addawaawiin qaama jijjiirama majlisaa fiduu barbaaduu fi qaama majlisicha hoogganaa jirutu wal dhabe maqaa jedhu jalatti ummata muslimaa bakka lamatti addaan qoodee gama duubaatiin akka rakkinni babal'atu namoota mindeessee ramadee hojiilee hawaasa wal lolchiisu baay'ee hojjete. Firiin jarri ifaajaa turaniifis hin turre. Baruma san amajjii 14 bara 1987 ramadaana 21 bara 1416 akka lakkoofsa hijiraatti masjida Anwaaritti mul'ate. Musliimoonni wal jeeqan maqaa jedhu jalatti dahachuun qaamni nageenyaa musliimoota salaatarra jiran nama 10 ajjeese. Kan hafan nama baay'ee irratti miidhaa qaamaa gurguddaa fi giddugaleessa erga dhaqqabsiiseen booda musliimoonni gamalachuutuu jiran akka hidhamanii dararaman taasifaman. Kantiibaa yeroo sanaa Tafarraa Waalwaa musliimoonni waan wal dhabaniif masjidichi cufame jechuunis ibsa laatan. Fakkeenyi lammaffaan bara 1992 erga qaamni majlisa hoogganaa turee fi isaanii wal mormaa tures jumlaadhaan hidhamaniin booda musliimoonni dura bu'aa dhaban. Hawaasa akka tasgabbeessanii fi salaata ciidaa akka salaachisaniif jedhamee dura taa'aa majlisa ammaa Haaji Umaritti fayyadamuun mootummaan isaan muude. Ergasii hamma filannoon taasifamutti jechuudhaan mootummaan nama ufii bakka san kaa'achuudhaan kan mootummaadhaan bakka san buufamanis aangoo gadhiisuu diddaadhaan hanga bara 1992 itti fufan. Bara 1992 dhiibbaan hawaasni majlisa keenya filannoo biyyoolessaa dura haa filannu jechuun taasisaa ture waan jabaateef mootummaan bitooteessa 19 bara 1992 filannoo gaggeesse. Itti gaafatamaan amma majlisa dursaa jiran yeroo sana dura taa'aa majlisa Finfinnee taasifamanii turan. Erga filannoon biyyoolessaa goolabameen booda mootummaan nama isan barbaachifne mara iddoo sanirraa kaasuun nama ufiif barbaaduu fi kaadiroota isaatiin bakka buufate. Dura buutonni majlisa Oromiyaatiis bara 1993 keessa kaadiroota mootummaatiin bakka buufamanii mootummaaf hojjechuu itti fufan. Fakkeenyi sadaffaan bara 1997 filannoo bara 1992 taasifame waggaa afuraffaa isaa guunnaan akka filannoon bitooteessa keessa hin taasifamneef hooggantoonni majlisa yeroo sanaa ji'a Qaaqmee bara 1996 keessa seera ittiin bulmaata majlisaa fooyyeessuun filannoon akka waggaa 5tti taasifamuu qabu murteessan. Dabalataanis hojjetaa biiroo nageenyaa kan turan obbo Iliyaas Reedmaa itti aanaa pirezidaantii majlisaa godhuun muudan. Sheekh Suwaafii Abdurrahmaan kan dhukkuba narviitiin rakkataa turan dubbachuuf rakkatan bakka isaan hin jirretti pirezidaantii tahanii muudaman. Seera Qaaqmee bara 1996 fooyya'ee hordofuun yeroon filannoo waan gahee jiruuf bara 1997 filannoon majlisaa akka gaggeeffamu yeroo gaafiin dhiyaatu. Filannoon biyyoolessaa waan gaheef dura isa xumurree eegasii kan majlisaatti deebinaa jedhame. Rakkoolee siyaasaa kan filannoo bara 1997 booda biyyattii raasaa ture sana sababeeffachuun filannoon majlisaa akka hafu taasifame. Namoota bara 1992 filaman keessaa kan mootummaan hambiftee fi qaamni biiroo nageenyaa ramadee majlisatti ergeen hoogganamaa majlisni waggoota 10f bara 1992 hanga 2001 itti fufe. Diddaan hawaasni muslimaa dhimma kanaaf qabu cimaa waan dhufeefi akkasumas dura taa'aa majlisa Finfinnee kan yeroo sanii dura taa'aa majlisa waliigalaa yeroo ammaa kan tahan Haaji Umar Idriisii fi itti aanaa dura taa'aa majlisa waliigalaa kan yeroo sanii jidduu wal dhabbiin jiru waan hammaataa dhufeef ji'a muddee 2001 hooggantoonni majlisaa akka jijjiiramuu qaban mootummaan murteesse. Bitooteessa 2001 gareen Sheekh Ahmedin Abdullaahi Calloon durfamu
hanga filannootti yeroodhaaf waggaa tokkoo fi walakkaa keessatti akka filannoo hatattamaan gaggeessutti ajajni itti kennamee majlisaaf muudame. Fakkeenyi afraffaan bara 2002 filannoo caamsaa bara 2002 dura hawaasni muslimaa filannoon majlisaa akka kan mootummaa dursu yeroo gaafatu muudamtoonni amma dhufan kun haarawaa waan ta'aniif waggaa tokko keessatti akka filannoo gaggeessan taasifnaa jedhame. Filannoon erga raawwatameen booda muudamtoonni yeroodhaaf jedhamanii akka filannoo gaggeessaniif achi kaa'aman. Lakki nuti bakka buutota hawaasaa dhaabbataadha malee yeroof hin muudamne jechuun as bahan. Kanarratti osoo hin dhaabbatin leenjii mootummaan isaaniif kenneen murna ahbaashii humnaan mootummaan wal tahanii hawaasa fudhachiisuuf waxabajjii 2003 keessa sochii jalqaban. Bara 2004 hawaasni marti mormii cimaadhaan lafaa ka'ee dura dhaabbate. Isaanis mootummaan wal tahanii hanga danda'an erga yaalaniin booda akka hawaasni of duuban deebine hubannaan hagayya 27 bara 2005 dhimma federaalaatu filannoo taasise jechuudhaan hoggantoonni haaroonni aangoorra dhufan. Fakkeenyi shanaffaan bara 2007 filannoon caamsaa 2007 dhihaannaan gaafiin mirgaa kan hawaasni muslimaa kaase gaafiilee hawaasa biraatiin walitti dabalamee akka hin hoo'ine mootummaan adeemsa lama hojiirra oolche. Sunis filamtoota bara 2005 filaman kan biraatiin bakka buusuu fi manguddoota hidhamtoonni akka hiikaman gaafii gaafataa turaniif abdii laachuudhaan hidhamtoonni ni hiikamu jechuudhaan manguddummaadhaan gaafii hawaasaa laaffisuu ture. Manguddoonni biyyaa adeemsa dhaaba nageenyaa waan hin hubatiniif yaadicha dhugoomsanii biyya tasgabbeessuutti deebi'an. Dabalataanis amajjii 15 bara 2007 yaa'iin majlisa waliigalaa akka yaamamu gama waajjira dhimma nageenyaatiin taasifame. Hagayya 27 bara 2005 filamanii kan turan dura taa'aan majlisaa Sheekh Khiyaar Muhammad Sheekh Muhammad Amiin Jamaaliin bakka buufaman. Akkasumas itti aanaan isaanii Sheekh Khadiiris Umar Imaam Kombolchaatiin bakka buufame. Barreessaa majlisaa kan turan Dr. Muhammad Ali Sheekh Faadiliin bakka buufaman. Qaamni nageenyaa tasgabbiin biyyaa fooyya'aa dhufuu yeroo argetti baallama hidhamtootaaf gaggabaabsee qabaa ture fageessuu fi abdii kutachiisuutti deebi'e. Manguddoonni biyyaas baallamumatu dheerate malee akki mootummaan wal ta'an sun bakkuma jira sehanii baallama dheerateef gaddanii gargar faca'an. Fakkeenyi jahaffaan bara 2013 yeroodhaaf ji'oota 6 qofaaf filannoof akka haala mijeessan jedhamee gama kursii majlisaatti kan dhufan filannoon majlisaa filannoo biyyooleessaa duratti nuuf haa taasifamu jechuun himannaan qaamota garagaraatiif dhihaatee jira. Xaxamiinsa dhimmichaa keessaa kan harka qabu ministeerri nageenyaa akka gaafiin hawaasichaa hatattamaan deebi'utti saffisaan hojjechuu dhiisee baallamoota dheeressaa turuu isaa qofa osoo hin taane inuu filannoo majlisaa miti yaa'iin yookiin walgahiin waliigala ulamaa'ii biyyattii amma osoo hin taane filannoo boodatti nuuf haa dabru jechuun bakka buutota hawaasaa kan yeroof achi jiran amansiisuuf yaale. Walitti qabaa boordii majlisaatii fi itti aanaa dura taa'aa majlisaa yaamanii amansiisuuf yaalaa turan. Kana qofaa miti manguddoonni ministericharraa ergaman walgahii waliigalaatu filannoo biyyooleessaa boodatti haa dabru jechuudhaan sochii jalqaban. Adeemsi hanga ammaa irra dhufnee fi kan fuulduras yaadamee jiru kana kan hubatin yookiin namoonni walgahiin kun tursiifamuurraa gammachuu fi sababa mataa ofii qaban tokko tokko akkana jechaa jiru. Yaa'iin majlisaa kan waliigalaa kun maal qaba yoo filannoo biyyoolessaa boodatti dabre jedhaa jiru. Barreessaan Ahmedin Jebel kan dubbisee isinii dhiyeesse an Hamzaa Leenca Islaamaati. Ergaa tanarraa akka waa hedduu hubattan abdiin qaba. Ergaan tun ammoo akka nama hunda bira geessu sheer godhuu hin dagatinaa. Galatoomaa ulfaadhaa. Wassalaamu alaikum. Nagayaan jiraadhaa.